Nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin haadha qabu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Annahimaa Umari. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuu cimsee itti fufuu beeksise. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jaanitti tarkaanfii loltummaa zooniiwwan giddugalaa fi kibbaatti fudhatameen humnootiin mootummaan hedduun ajjeefamaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalirraa dhageenya. Waboon zoonii giddugaleessaatti injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Godinaan Shawaa Kibba Lixaam aanaa ammayyaa ganda Ajjaamoo Kuraa keessatti Waboon lola guyyaa kaleessa waraana PP wajjin geggeessee loltoota sirnicharraa 30 yoo ajjeesuu 25 madeessuu dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitti hime. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kana hordofuun waraanni Bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Gama biraatiin godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee magaalaa Baatuutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo ibsanii jiru. Humni waraana bilisummaa Oromoo magaalattiitti tarkaanfii fudhateen qawwee 30 akka booji'es himanii jiru. Odeessi birootiin jimaata dabrim Waboon aanaa Tokkee Kottaayim gandaa Adharsaa Biilaa bakka Biilaa Guddaa jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa 15 ajjeesee 13 madeessuu himanii jiru. Oduu walqabateen Waboon zoonii kibbaa Cibiraa 30 Booroo injifannoo gonfachuun ibsamee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti godinaan Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo ganda Boobaa jedhamu bakka Addaa Iliddoo jedhamutti Waboon tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataan humnoonni mootummaa itti fayyadaman 7 hojiin ala yoo taasifaman humnoonni mootummaa hedduunis ajjeefamuu Odaa Tarbiitu hime. Guyyuma kanaan Waboon zoonii kibbaa Cibiraan 30 Booroo godinaan Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandoota Booba fi Bulbul jidduutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 yoo ajjeesuun 9 caalaa madeessuus ibsanii jiru. Godina Harargee lixaa aanaalee mi'eessoo fi gumbii bordoddeetti balaa hongee mudatee fi qaala'insi jireenyaa hawaasa rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Hawaasni rakkoon mudatee babal'atee gara gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi akka godhamuuf gaafatanii dabalata qabna. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti hongee mudatee fi qaala'insa jireenyaatiin uummanni aanichaa beelaaf saaxilameeti jira. Hawaasni aanota lamaanii jireenyi isaanii horsiisa beeladootaa fi qonnaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, naannichatti roobni yeroo dheeraaf dhabamuun midhaan dhabuu beeladoonni isaaniitis soorata dhabanii beelaan hubamuun haala hammaataa keessa jiraachuu himu jiraattonni. Hongee kanaan beeladoonni danuun gaaga'ama lubbuuf saaxilamanii jiru. Sababa bonni hammaachuutiin guyyaa horii yoo bobbaasan horiin nu harkatti dhuma ja'anii waan sodaataniif hawaasni naannichaa nyaata horii barbaacha halkan loon isaanii qabatanii bobba'aa akka jiran dubbatu jiraattonni. Wayitii isaan horii isaanii fudhatanii bobba'anitti daa'imman duubaa beelanii rakkachaa akka jiran ibsaniiti jiru. Bobbaasanii beeladaa sana hoggaa bobbaasan halkan kana eegaa bulan jechuu halkan keessa maaliif jennaan haalli qilleensaa hedduu tempereecharii digriin isaa haalaan dabale jechuu asitti akkasitti achi fageessaniiti halkan kana achirra wantoota jechuu meera goggogaa kana funaansisanii achirra dhufan jechuu duudatti gartee waa qaqqabatanii gartee haadholiin teenya gartee qaatiraa itti bultee ilmaan xixiqqaan haachii horii jala buluu jira. Haala kana keessatti immoo gatiin wantoota bu'uura jireenyaaf nama barbaachisanii martuu garmalee qaala'uun hawaasa hongeen hubamee jiru daran akka beelaan taasisee jiraachuu himanii jiru. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaa fi akka hin jirre jiraattonni eeranii haalli jiru kanarra hammaatee gara gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi taasifamuu fi akka qabu dhaamaniiti jiru. Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa Bilxiginnaatiin labsame balaaleffatani. Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa Londanitti bahanii jiru. Dabalata isaa akka armaan gaditti qindeessinee jirra. Mootummaan Bilxiginnaa opereeshinii farra riphee lolaa jee Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana erga labsee baatii tokko dabreeti jira. Waraanni ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf qabata ja'uun Oromiyaa irratti labsame
waboo balleessuu hin dandeenye. Inumaa humnootiin mootummaa waboo dadhaban dallansuun namoota nagaa ajjeesuu, manneen jiraattotaa gubuu, namoota nagaa hidhaatti guuruu fi qabeenya ummataa saamuutti jiruu ja'ame ummataan irra deddeebiin himatamaa jira. Waraana Oromiyaa irratti labsamee namoota nagaa fixaa fi dararaa jiru kana mormuun Oromoonni biyya Biritaaniyaa jiraatan magaalaa Londanitti hiriira mormii kan bahani. Namoonni hiriira mormii bahan kunneen hawaasni addunyaa gochaa suukkanneessaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuu qabaa jaani. Gocha garajabummaatu ummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jaani hirmaattonni hiriira kana. Ummati keenya biyya keessatti ajjeefamaa du'aa jira, beela jira, mootummaan isaanii dagateera, akka ummatatti ilaalaa jiru. Sabi keenya sagalee dhabeera, ummata sagalee dhabee kanaaf immoo sagalee tokkotti baay'ee gammada. Hiriira kanaan mootummaa Biritaaniyaatti waan mootummaan bilxiginnaa Oromoo gochaa jiru himnee jirraa jaani. Waldeen irraa baay'ee gaariidha. Kunoo mootummaa biyya UK fuulduratti waan mootummaan biyya Itoophiyaa sun impaayera Itoophiyaa sana keessa jiru uummata Oromoo irratti gochaa jiru himaa jirra, dabarsaa jirra kana fakkaata. Mootummaan bilxiginnaa gochaa gara jabeenyaa ummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabu hubachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu akka qaban ibsaniiti jiru. Ummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessaa fi alaan cimsee aggaammii akka sabaatti irratti aggaamame kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biritaaniyaa jiraatan yaamicha dhiheessaniiti jiru. Mootummaan Zimbabwee pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'uu beeksise. Ministeerri Haajaa Alaa Zimbabwee Frederick Shaava raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii addaa taasisaniin Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kan yeroo dheeraaf Zimbabweetti baqattummaan jiraachaa jiran yeroo Itoophiyaan karaa sirrii gaafatteef Zimbabween dabarsitee kennuuf qophooftuudha jaani. Ministeerri beeksisaa Zimbabwee akka lakkoofsa warra Awuroopaanota bara 2009 Mangistuu Hayilamaariyaam baqataadha. Biyyi keenya akka seera idil addunyaa kamittuu dahoo ni taatiif je'ee ture. Ejjannoon Zimbabwee kun miilana kan ibsa ministeerri beeksisaa Zimbabwee bara 2009 baase irraa adda tahuu kan gabaase. VOA'n pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii kun yakka duguuggaa sanyii biyyi isaanii ittiin isaan barbaaddu jalaa akka oolaniif biyyi keenya dahoo hin taatu fi jaani. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1991 keessa biyya irraa kan baqatan yoo ta'u turtii waggaa 17 booda bara 2008 bakki isaan hin jirretti galmeen himannoo yakka duguuggaa sanyii itti baname murtiin du'aa itti murtaa'ee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qindeeffanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte Annayimaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afaan hordofaa.